ፕሬዝዳንት ሙሳ ቢሂ፣ ሶማሌላንድ ፕሬዝዳንት ክቡር አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ የተከበራችሁ ሚኒስትሮች እንኳን የኢትዮጵያ ስብራት ጥገና ቀን በጋራ አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ተደጋጋሚ ለህዝባችን ቃል በገባነው መሰረት ኢትዮጵያ ካሏት ዋና ዋና ስብራቶች መካከል አንዱ የሆነው ቀይ ባህርን አክሰስ የማድረግ በዚያም የማልማት ፍላጎት ከሶማሌላንድ ወንድሞቻችን ጋር በተደረገው የትብብር ስምምነት ዛሬ የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመናል። ቀደም በተደጋጋሚ እንዳነሳ ነው እኛ ያሉን ሀብቶች የመጋራት የመካፈል በጋራ የመልማት ፍላጎት እንጂ ማንንም በኃይል የማስገደድ ፍላጎት የለንም ስንል የነበረው ሀሳብ በተግባር ዛሬ በአዲሱ ዓመት የመጀመሪያው ቀን ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ የሶማሌላንድ ሕዝብና ለሰላም ወዳድ ሕዝብ፣ ለልማት ወዳድ ሕዝብ ሁሉ የምናበስረው የምስራች ይሆናል። ስብራቶቻችን ይጠገናሉ፣ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች። በገባነው ቃል መሰረት ሀገራችንን ወደሚቀጥለው ደረጃ እናሸጋግራለን። ስለሆነ ሁሉ ያደረገልን ፈጣሪ እናመሰግናለን። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شمر كفون جرجرتو متكاشتي نجيني كيسن بالآلة هردفتوني نجاتوب جرتني ومتكالي نجيني كيسن بالآلة زرتو جباتو سنين جدا متكاشتي شير لايك جون دقتنا سبسكرايب قرأ ورهاروني ماتيتا هذا لبري سايسيني فندي بساسيني جدا متكالي أكاسي إن شاء الله كونغراليشن سنين جدا ما شاء الله بجمدني إثيوبيانس جلان الديما أرجتي بك قرطمي في البيتو تجرجراتي فرسي سني يا سلام سنين جدا وانت بيو فينا ما جمتشتي أكاسي إن شاء الله ربين كرها قولوا ربين تجمتشو تنرى جمتشو نفاذ بلو أكسي ومتكالي ما شاء الله تبارك الله سنين جدا ربي بيتيني بيا نجاها بيا قدنا بيا تزقب بيا قلو ورانا كناس ربي نورها لابو لكن بيا قوفا قدسو متي جل أبا مو بيتي وني قدتون هواسا كينا ربي نجاها كينو أكيس إن شاء الله والله بيوني ضد جلانا قبدي وري جلانا قبل إثيوبيا وهي تشولا كبيا وانا كانت توي جانا حتى كنا الصوماليين سني قبدي صومالي الرجال كنا فكاته صومالي الرجال كنيه صومالي لاندين سني قبدي تشولا جلانا إثيوبيا وفتون قبل إثيوبيا صومالي كنا ولتي ونتي مني قبدو dargaggeessa hedduufis dalagaa ni baati warra hojii hin qabne jechuudha. Akkas inshaallah rabbi keerii haa godhu, rabbiin haa laaffisu, biyya nagaa, biyya barakaa, biyya quufaa badhaadhinaa rabbiin haa godhu. Rabbiin waraana kanaas nurraa haa dhaabu. Ummata wal fixu kanas rabbiin garaa isaanii laaffisee waraana kana hawaasa irraa dhaabee nagaa godhu. Hedduu takka nama gammachiisti biyyi ofii waan gaarii argatte jedhani tokko dhufe rabbi nagaa godhu. Rabbiin biyya teenya biyya nagaa, biyya quufaa, biyya badhaadhinaa rabbi haa godhu. mootummaa kanas hawaasa rabbi garaa laaffisuu isa haa qajeelchu. Biyya qofa guddisuu fi deemuun qofti gaarii miti, laakiin immoo biyya ofiitiif dhaabbachuun waan bareedduudha. Biyya ofii guddisuun immoo guddinni hawaasa waliin yoo hawaasni dhumate, yoo uummanni lafarraa dhumate guddinni hin jiru. Wanti guddisan dachii wayii qofa hin taane jechuudha. Waan guddatu kan hawaasa irra jiraata, hawaasa ittiin jiraata.
obboleessa ajjeesaa wal fixaa biyya san keessa waraanaan wal fixa. Waraanni silaa poolisni daangaa biyyattii yookiin diina alarraa dhufu walirraa eega ofirraa eega biyyarraa eega. Immoo biyya keenyatti walii garagalee obboleessa ajjeesaa jechuudha. Garee garee qoodame akkasii wal fixa. Biyya teenya rabbi nagaa haa godhu. Wallaahi hedduu namatti dhagahama. Hedduu qalbii nama cabsaa wanti biyya keenya. Hawaasni gabbahee nagaa galuu hin danda'u. Hawaasni jiraachuu hin danda'u. Nageenyi hin jiru. Akka itti bahaniif akka itti galanis hin jirtu jechuudha. Lafa gariifaatti warra qotachuu hin dandeenye jira jechuudha. Sababa waraanaa fi waraanni beelas ni fida, dhukkubas ni fida jechuudha. Hawaasni tokko qotatu malee jiraachuu hin danda'u. Yoo hin qotatin maaliin jiraatan? Yoo immoo yoo hin nyaatin akkamitti dhukkubarraa wannachuu danda'an? Hattaa namni dhukkubis kaaddeettus jechuudha. Karaa mana yaalaatis geessanis hin jiru. Lafa gariitti immoo jechuudha Oromiyaa kutaa Oromiyaa keessa kutaa gariitti mannummaan yaalaa sun hin jiru jechuudha. Kun waraanaan lafaa barbadaa'e. Wallaahi warra daggala jirus jechuudha. Warra aangoo irra jirus teessoo irra jirus rabbi walii galchee uummata kanaaf garaa laaffise. Rabbi isaan haa wanna jedhu jedha uummata keenya nagaa haa fidu akkuma biyya guddisuudhaaf. Tattaafatanii jedhan kana biyyi ofii guddatti nama gammachiisti ni gammanna. Biyya teenya silaa biyyarraa baanee mana namaa keessatti galaana qurxummiitti nyaatamaa soorata qurxummii ta'a. Karaa kanatti duriyyees nama saamtuun ajjeefamaa hin jiraatu jechuudha namni keenya dhiiraa dubartittuu jechuudha. Duriyyeen isaan ajjeesaa. Duriyyeen akka feete isaan godhaa. Wanna jetti jechuudha. Kadhalaadhaan mana namaa keessatti ajjeefamaa. Hattaa gadaantii jechuudha. Barana Suudii keessatti bofa ajjeeste jedhanii lubbuu isii baasanii lubbuu ilbiisotaa jechuudha. Lubbuu ilbiisaa lubbuu namaa caalte jechuudha. Biyya ofii osoo taate akkasii miti. Rabbi biyya keenya kana nagaa haa godhu. Wanti guddaan nagaa wallaahi yoo rakkatanis yoo beelayanis jechuudha biyya ofii keessatti nageenyi yoo jiraate jechuudha. Immoo nageenyi yoo jiraate waan misooma jedhanis ni dalagatanii jechuudha. Biyyi teenyitu yoo guddattee guddina adda qabaatte namni biyyarraa baheetis rakkinaaf biyya baha. Biyya ofii keessatti dalagatee jiraata jechuudha. Ilaa dargaggeessi lubbuu ofii jibbee galaanaan hin deemu. Dalagannee jijjiiramna jedhaniiti. Kun immoo waraana dhiyeesseetiin lubbuu ofii xiyya tana baraarfadhaa jechaadhaaf kan deebine taanittu jechuudha. Itti deemanii galaana sanitti dhumatan jechuudha. Karaa kaaniin kunoo karaa kaayyamaan kana qaxxaamuranii gara Suudii ka'ee dhugaan achi barahaa keessatti dhiirti dhalaanis Suudii fi Yemaniin yeroo takka wal dhahanii ni beektanii. Achirratti sochii daangaa irratti waraana wannaa walitti darbatamuun wannaa keessatti akkasii akkasuma biyya Yemen keessatti duriyyoota jira warri nama fixan jechuudha. Maallaqa buusaa jedhanii kana keessa baraa kana keessatti kaan beelaa du'aa kaan biyyi Yemen ofiifuu wallaluu jirti jechuudha. Garee garee qoodamtee akkuma biyya keenyaa kana san keessattis xiyyiitii garanaa deemtu tana jidduutti achi dhaabamee uummanni keenya fixamutti jira. Rabbi biyya keenyaaf nagaa haa godhu. Wallaahi wanni guddoon nagaa wanti akka nagaa hin jirtu. Isin jedha uummata qashtii wanti nagaa baasu wanta akkas hin jiranii. Rabbi nutti araaramu. Rabbi nu haa laaffisu. Biyya nagaa, biyya quufaa, biyya gabbinaa. Rabbi haa taasisu. Uummata kanallee uummata garaa walii laafu rabbi nu haa taasisu. Kan wal fixu kana jechuudha. Akkas isiniin jedha uummata qashtii wallaahi hedduu takka namatti wannadha. Namatti dhagahama jechuudha. Rabbummaan haa laaffisu kan uummata keenyaaf. Wallaahi hedduu takka qalbiin nama cabdii hedduu takka wanna nama jedha.
rabbiin nagaa haa godhu ummata keenya rabbiin haa baraaru warra wal fixu kana warra nama fixu kanas rabbi onnee isaanii haa laaffisu yoo walii laafan beektaa wanni hundinuu namaa laafti akkasiin jira madaqashtii naju jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha inshaallah bira dhaabbadhaa isiniin jedha madaqashtii amma kun ijoolleen Suudii keessatti wallahi rakkina hamtuu keessa jirti. Dhumatti jiranii waan uffatanis hin qabanii waan nyaatanis hin qabanii amma lafti qorra balaaxaa kana irratti nama hedduu dhume jedhanii kun qaraa dhumessa jiranii laakiin mootummaan keenya mootummaa Itoophiyaa birrii 1,500 birrii Suudiidhaa galchitan malee galuun hin jirtu jedhanii ijoolleen akkasiin rakkatanii kan mallaqa qabu kennee galee kuna wannaadha ijoolleen kun ijoollee dalagattee miti kan mana hidhatan keessatti amatame geettee jira wallahi rabbi keeriyaa godhu mootummaa irraa gaafatanii mootummaan biyya sanii akkami birrii nu gaafata jedhanii ijoollee akkana hidheetti achi kaayee wanni akkana dararri kana geesse jechuudha mootummaan nurraa fudhatu didee mootummaa isaaniiti akka isaan godhee jedhanii dararri kanatti fidan jechuudha hawaasa keenyatti mootummaa rabbiin waan akkas godheef hin beeku waan mallaqaa mee maaliif gaafata mallaqa 500,000 riyaala 500,000 maaliin godhuuf gaafata maal gooti fayyuma isaanii yoo fuudhanii galchanoo maal qaba akkasii inshaallahi wallahi yaa rakkoodha wanni hundini rabbi haa laaffisu biyya keenya rabbi nagama haa godhu bas wanni jennu sun jirtu akkasiin jedha uummata qaalii wallahi waan hedduu takka yoo argite qalbisi caba wanti namni itti jiru maaliif mootummaan biyya namaatis wanni garaa namaa laafuu diduuf waan mootummaan jedhu argu jira mallaqa adii isin galchinu waan biyya teenyatti uummata godhan argan bar ni gaafatan amma mana kana keessatti mootummaan keessummaa uummata fixaa jedhan ni argan intarneeta ni hordofaa namni martinuu jechuudha maa akkas godha uummata mootummaan keessan gaarii miti ummata isaa akkamii akkana godha ummata isaa akkamii akkana fixa akka baaranii dhageeffatan jechuudha oduu waan akkasii qaba rabbi haa laaffisu inshaallahi ummatas mootummas rabbi naga godhee walii garaa laaffisee ummata bakka dheertuu geettu rabbi isaan haa godhu wallahi gadadhabne gizee hunda jechuudha akkasii inshaallahi rabbiin haa laaffisu rabbiin nutti haa araaramu isiniin jedha akkasii inshaallahi mati qeshtii akkasii inshaallahi ijoollee Suudii rabbi nagaa haa baasu warri mootummaa dhiyaatan ijoolleedhaa sagalee ta'a warri sagalee qabdan sila warri sagaleen keessan dhagayamu wallahi rabbi isaan haa baasu rabbiin dandeettii qabaa mootiin amrii qabaa rabbiin ni danda'a ummata kanallee garaa isaaniif haa laaffisu jedha hageessumas jedha isaanii immoo rabbuma irratti dhiisuudha ilmi namaatis yoo garaa jabaate rabbi garaa hin jabaatu furmaata godhee fi karaa hin taane isaan harkaa baasuu danda'uu ni danda'a jechuudha sababa waa godhee fi rabbi isaan haa baasuu jedha akkasuma biyya teenyallee biyya nagaa haa godhu rabbiin ummata kana mee rabbii walii haa galchuu jedha waraana bosona jiruu fi warra teessoo irra jiru warra aangoo qabus rabbi walii galchee biyya teenya nagaa biyya nagaa rabbi nuuf haa taasisuu jedhamaa jennaan amma karaan burraayyuu karaa maalii kun biyyi keessatti ummanni wal fixaarti ummanni dhumatu jira wal fixu jiranii
hawaasni sababa kanaan dararamu jira. Wallahi rabbi keeriyaa godhu. Rabbiin keerii haa godhu. Rabbiin hawaasa keenya biraa jiraatu. Uummata kanas rabbi garaa haa laaffisu. Isinin jedha uummata qeeshti. Akkas inshaallah. Wallahi yoo rabbii taate malee ta ilma namaa tun laaftuudha. Ilmi namaa kuni wannaa hin qabu jechuudha. Akkas immoo rabbiin nuuf haa laaffisu. Akkasii wallahi rabbumaan ijoollee tana bira jiraatu. Akkasii inshaallah wallahi. Dadhabne namni kun asi du'aa kun achi du'aa kun achi wal ajjeesa. Mootummaan keessanuu nama ajjeesa jedha kun warri kun. Mootummaan keessan maa nama ajjeesa. Mootummaan keessanuu nama ajjeesa. Mootummaan keessan namaaf hin jedhu. Mootummaan keessan kamaaloodhaati. Jedhanii ormi ka ofii ka garaa walitti jabaatu ormi eessatti garaa namaaf laafti. Ormi garaa namaaf laaftu. Akkas inshaallah ormi garaa namaaf laaftu jechaadha. Yoo nawaa jedhanii mootummaan keessanuu hamaadha namni keessan akkasii jedha warri biyya namaa keessa jirru. Dhugaa biyya ofii namni ka biyya ofii kana majjabaate ormi garaa namaan laafu mootummaan ummatu mootummaan biyya keessa ka wanna jedhuti ijoollee tanas akkasitti dararu jechaadha. Mootummaan suutiidha. Rakkoon guddoon maaliidha? Ummata kana mootummaan dararuudha. Mootummaan mallaqa malee isaan hin galchu jechuudha. Oduu isaan ka mootummaan wannaa malee ka galchu taateeti. Ka inni fudhadha jedhuti hin dararan kabajaa qaban yoo ka biyya keetiis kabajjee jedhe ka ormaatis kabajja jechuudha. Biyya kee keessa yoo kabajaa hin qabaatin eessatti kabajaa argatta. Biyya ormaatitti akkamitti na kabajaniifis yaadda. Akkas inshaallah wallahi rabbi biyya keenya nagaa haa godhu. Biyya keenya biyya nagaa biyya gammachuu biyya jaalalaa rabbi haa godhu. Rabbiin badii tana guutuu nurraa haa dhaabu. Lola kana nurraa haa dhaabu. Wallahi akka miskiinni dalagatee kaa kadhatullee jechuudha. Dalagaa miti silaa miskiinni karaa irra taa'ee kadhatus amma kee kadhatuun hin turu jechuudha. Ka kadhates inni nyaatee jiraata beekta. Ka kadhates karaa irra taa'ee wanna jedhus kadhaasa akka bahee kadhatee jiraatu dhabaa fi wanna jechuutu jira. Inshaallah rabbi keeriyaa godhu hundaafuu. Tarabbiitii caala jechuudha orni hundinuu waan rabbiin jedhe hin hanqatanii wanta rabbiin jedhe hin tarane biyyi keenya rabbummaan nagaya haa godhu. Nagaya haa godhu wallahi hedduu nama dhibdi wanti biyyitti jirtu jechuudha. Walfitu jira. Hawaasni san keessa dhumatu jira. Achi jala jechuudha. Gizee sangaan lama wal'aa'u maal jedhani ka jidduun miidhamu margaa jedhani. Hawaasa keenya rabbi biraa jiraatu jedhaani gama kiyyaanii. Rabbi araarama nu haa godhu. Biyya teenyaaf biyya nagaa haa godhu. Ay rabbi kiyya wallahi waan garii fayyoo argan qalbiin nama caba. Ijoollee karaa yamanii kana deemtu odoo argitanii wallahi warra karaa yamaniitiin su'uudii deemu jechaadha. Akkasittiin warra karaa irratti dhumate jechuudha. Warra karaa irratti jigee achitti dhumate. Ya rabbi kiyya.
wanna jettee yoo argitu bas namuma ta'uu kunuun si jibbisiisa jechuudha. Immoo rabbiin nuuf haa laaffisu waan hundaa'ii isinin jedhama taqeeshti. Rabbiin nutti haa araaramu. Wanni jennu hin jiru inshaallah. Biyya nagaa rabbiin waa godhu. Hawaasa kanas rabbii gara haa laaffisu inshaallah. Gara jabina tanaa rabbiin haa laaffisu. Akkasii nagaa fayyaa dhabinaas